Namoota armaan gadii shanan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa soomuu dhabuu eeyyameefii jira. Namootni kunniin eenyuun fa'a? Yoo maal ta'an soomuu dhabuu danda'u? Inshallah viidiyoo kana keessatti kana ilaallaa sirriitti dhaggeeffadhaatiin qabadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم namoota sooma furuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaaniif eeyyame. Jalqaba Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa aayaa quraanaatti yoo dubbatu maal jedhaa? Faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayyaamin ukhra. Isinirraa namni dhiibamaa ta'e yookaan namni imala deeme guyyaa soomaa san sooma san haa cabsu yookaan haa furuu jedha. Achi booda maal godhaa? Faciddatun min ayyaamin ukhra. Guyyaa biroo lakkaateetiin yeroo biroo maal godhaa? Qadaa kafalaa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haala kanaan namoota uzrii garagaraa qaban, rakkoo garagaraa qaban sooma cabsuu yookaan sooma furuu isaaniif eeyyamee jiraa jechuudha. Qadaadhaan bakka buusanii. Inshaallah namoota sooma furuun eeyyamameef kanniin wajjin ilaallaa. Rabbiin namoota shanan armaan gadiitii fi sooma furuu eeyyameefii jira. Tokkoffaan dhibamaadha. Lammaffaan nama maanguddoome, nama maanguddoo. Sadaffaan nama imala deeme. Afraffaan dubartii dhiiga heedii fi dhiigni nifaasii irraa argame. Akkasuma shanaffaan dubartii ulfaa fi hoosiftuudha. Kanniin ibsa isaanii tokko tokko isaaniitiin inshaallah haa ilaallu. Jalqaba dhibamaadha. Dhibeen sooma furuun namaaf eeyyamamu dhibee sababa isaatiin soomuun namatti ulfaatuudha. Dhibee sababa isaatiin soomuun nama ulfaatuu namatti argame namni tokko maal gochuu danda'a? Sooma san furuu ni danda'a jechuudha. Namni dhibee irraa fayyuun yaadamu tokko dhibame. Dhibee wayii ka doktorri irraa fayyuu ni dandeettaa dhibee kana jedheen dhibee akkasii yoo dhibame hanga guyyaa sooma san furee lakkaa'eetiin qadaa kafala. Yoo sooma hin dandeenye sooma san ni cabsa. Yeroo birootti ammoo maal godhaa? Qadaa kafala. Garuu dhibee irraa fayyuun hin yaadamne wayii namni dhibame yoo fakkeenya dhibee sukkaaraa itti ulfaatu bakka dhibee gurguddaa wayii osoo dhibame irraa fayyuu hin dandeettu osoo jedhameeni dhibee akkanaa namni dhibame guyyaa soomaa san maal godhaa? Guyyaa soomaa san maal godhaa? Qadaa kafaluu guyyaa soomaa san cabseetiin rakkataa guyyaa guyyaadhaan nyaachisa. Nama kanarra qadaan hin jiru. Maal godhaa? Rakkataa nyaachisa malee. Isa kana inni lammaffaan. Namni dhibamaa ta'e tokko osoo soome soomni isaa sirriidha. Soomni isaa hin badu. Garuu akkaataa dura jenne saniin ilaalamaa jechuudha. Soomni isaa akka ulfaatu ta'uu fi ta'uu dhabuutu ilaalama. Dhibamaani ulamaa'in akka jedhanitti haala sadii qabaman jedhani. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama dhibamaadhaaf sooma soomuu dhabuu eeyyameefii jira. Dhibamaan kun Sheek Ibn Uthaymiin rahimahullahu ta'aalaa kitaaba isaanii Asharh al-Mumti' ka jedhamu keessatti alaa Zaadil Mustaqni jedhamee ka beekamu irratti maal jedhanii? Dhibamaani akkaataa sadii qoodamaa jedhanii. Tokkoffaa allaa yata'athara bisawmi mithl as-sudaa wa zukaam. Soomni watakka dhiibbaa kan irratti hin geessine dhibamaa akkasii ta'uudha jedhan tokkoffaa. Namni akkanaa fakkeenyaaf namni qufaan isa qabe yookaan mataan keessa dhukkube bowwoga jechuudha. Sababa kanaaf jecha sooma furuu hin danda'u dhorkamaadha kuni. Lammaffaan yashuqu alayhi sawmu soomni kan isarra ulfaatu yoo ta'e walaa yadurru garuu isan miidhu. Itti ulfaata garuu isan miidhu. Nama akkanaa fayukrahu lahu sawmu soomuun jibbamaadha jedhan nama akkanaa. Wayusannu lahu alfitru furuun isaaf sunnaadha jedhani. Inni sadaffaan yashuqu alayhi sawmu wa yadurruhu soomni itti ulfaata akkasuma isa miidha. Itti ulfaatu hojii yoo isa miidhu ta'e fakkeenya nama dhibee sukkaaraa fa'aa dhibamu akkasuma mallee dhibee kalee namoota akkanaa ta'eetiin namoota akkamiitu jira sooma yoo soome itti ulfaatu bira dabree isa miidha. Rakkoo irraan isa ga'a. Namni akkanaa haraamun alayhi sawmu jedhani. Soomuun haraama jedhani isarratti. Maal gochuu qabaa? Sooma san fureetiin guyyaa san nyaatuu qabaa jechuudha. Iddoo san maal godhaa? Guyyaa guyyaadhaan miskiina yookaan rakkataa nyaachisaa jechuudha. Inni lammaffaan maanguddoodha. Namni maanguddoon namni umriidhaan achi deeme sooma akkam godhaa ka jedhu ilaallaa. Namni maanguddoo ta'e kan soomuu hin dandeenye kan soomni isaaniitti ulfaatu sooma san ni furu yookaan ni cabsu. Maal godhanii? Qadaan illee isaan irra hin jiru. Wanti isaan dalagan maalidhaa? Guyyaa guyyaadhaan rakkataa yookaan miskiina nyaachisuudha. Rakkataa nyaachisuutu isaan irra jira malee qadaan illee isaan irra hin jiru akkasuma soomuun illee isaan irratti dirqamaa miti jechuudha.
Inni lammaffaan nama maanguddoodha. Inni sadaffaan musaafira yookaan nama imala deeme. Imala wanti jedhamu karaa deemuu jechuudha. Fakkeenya eessa deeme imaluu yoo jedhan karaa deeme kan jedhamu hin jiraami yaadatti iddoo akkasii yoo deemame jechuudha. Kiiloomeetira 80 fi isaa ol ta'uu qabaa jedhan ulamaa'iin. Kiiloomeetira 80 ol ta'uu qabaa jedhan. Namni imala deeme sooma furuu ni danda'a. Yeroo birootti ammoo maal godhaa? Adaa kafala. Namni imala deeme osoo soomuus kan danda'u ta'e guyyaa san furuu ni danda'a. Osuma soomuu danda'u furuu ni danda'a yookaan cabsuu ni danda'a. Namni imala maasiyaa deeme fakkeenya iddoo wahii sababa maasiyaatiif jedhee osoo deeme yookaan ammoo sooma furuu jedhee osoo mala baafate hadha guyyaa hadhaa kana mee hin soomu bakka soomuun barbaadu nyaatuu barbaada jedhee wanti na baasu maalidhaa qo'i mala baasadhee imala deema osoo jedheeti akkana karoora akkanaa qabaatee sooma furuun isaan danda'u. Osoo guyyaa san kan nyaatu ta'ee toobatuu qabaa jechuudha. Maa jennaan badii dalage. Maa kaa eeyyamamu safara namni tokko yookaan imala namni tokko maasiyaaf yookaan cubbuuf jedhee deemu osoo hin taane imaluma namni noormaali dhimma ofiitiif jedhee manaa bahu ta'uu qabaa jechuudha. Namni imala deeme osoo soomne soomee soomni isaa sirriidha. Osoo soomee soomni isaa sirrii soomni isaa hin badu. Garuu soomni sun maal ta'uu qaba? Kan isa miine ta'uu qaba. Akkasuma kan ittiin ulfaanne ta'uu qaba. Yoo kan isa miidhu ta'e yoo kan isa ulfaatu ta'e soomuun jibbamaadha jechuudha hin ta'u gaafsanii. Akkasii leeysa min albirri as-siyaamu fi safari jedhama hadii isaanii. Isa miidhuu hin qabu isatti ulfaatu hin qabu jechuudha. Inni afuraffaan dhiiga heediitii fi dhiiga nifaasiiti. Dubartiin dhiigni heediif nifaasiitti argame soomuu hin qabdu sooma san dirqamaan furuu qabdi cabsuu qabdi jechuudha. Yoo ka soomtu ta'e soomni isii hin ta'u. Qadaan dirqama irratti ta'a dubartii sanii. Dubartiin osoo dhiigni heedii fi nifaasii irra jiru soomte soomni isii sirrii hin ta'u. Haala kamiinuu osoo soomte soomni isii sirrii hin ta'u. Dubartiin takka qadaa soomaa osoo jirtu sa'aatii muraasaaf heediin osoo itti dhufe fakkeenya naannoo magriibni azaanamuudhaaf daqiiqammaan xiqqoo wahii hafuutti heediin itti dhufe. Dubartii tana soomni isii cabee jira badee jira jechuudha. Maal gochuu qabdi? Guyyaa san adaa kafaluu qabdi jechuudha. Yeroo guyyaa yoo qulqulloofte fakkeenya naannoo sa'aatii bakka 4-5 guyyarra osoo qulqulloofte fakkeenya hangaafisa of qabuun isirra dirqamaa miti. Maa jennaan soomaa waan hin jirreef jecha heedirra waan turteef heediin osoo sa'aatii muraasa sa'aatii guyyaa keessa irraa qulqullaa'ee hangaafe of qabuun isirratti dirqamaa miti jechuudha. Fajriin yookaan bariin osoo hin bahin dura osoo qulqulloofte fakkeenya naannoo sa'aatii 10 homaamaati osoo qulqulloofte halkan keessa osoo azaanamuu dhabee maal gootii niyyatteetiin soomti. Sa'aatii sanirraa qulqulleeffattee niyyatteetiin soomti. Qaama dhiqatus osoo dhiqatus dhabdee osoo dhiqatte yookaan osoo dhiqatus dhabdee rakkoon qabu. Asol garuu wanti cimaa asin laallamu maalidhaa? Niyyatteetiin soomuu qabdii jechuudha. Barii dura yookaan barii booda dhiqachuu ni dandeessi. Gadi qannaadhaa rakkoon qabu. Inni ittaanu inni shanaffaan dubartii ulfaatii fi dubartii hoosiftuudha. Dubartiin ulfaatii fi dubartiin hoosiftuun rakkoo ulfa isii yookaan ammoo hoosiftuu irratti waa hoosiftu san yookaan waan garaa qabdu san irratti yoo ka sodaattu ta'e sooma sani furuu ni dandeetti. Sooma san furuun isiif ni eeyyamama. Dubartiin lubbuu ofii irratti waan sodaatteef yoo furte kana jechuun ulfarra jirtii yookaan hoosisaa jirtii na miidhuu danda'a jettee osoo sodaatte adaa kafaluu qabdi. Wanti sirra jiru maalidhaa? Guyyaa san sooma ni furtii booda maal gootii? Adaa kafaluu qabdi. Dubartiin takka ilmoo ofii irratti osoo waan sodaatteef osoo furte yoo fakkeenya daa'ima kiyya na jalaa miidhamaa jetteetiin osoo sooma kan furtu ta'e adaa kafaluu wajjin hanga furte san rakkataa nyaachifti. Adaas ni kafalti yeroo biroo jechuudha. Haga furte saniif ammoo maaltu irra jiraa? Adaa fi pilaasan mallee maalidhaa? Rakkataa nyaachisutu irra jiraa jechuudha. Khilaafatu jira ulamaa'ii jidduu as ol wanti jiru jechi caalaan kana dubartiin ilmoo ofii irratti yoo sodaatte wanti siin gootu maalidhaa? Adaa kafalti pilaasan mallee hanga furte san rakkataa nyaachifti jechuudha. Guyyaa baay'ina furtee san walitti qabdeetiin. Akkasii kana fakkaataa namoonni Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sooma furuu yookaan sooma cabsuu isaaniif eeyyame kanneenii barnoota diinii keessanii haala bareedaa barattan kanaan barachuudhaaf yuutuubii kana sabskiraayib godhaa, tiiktookii kennallee fooloo gochuudhaan telegiraam irratti chaanalii kana jooyin godhaatiin hordofaa diinii keessan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.